sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Sagantaa har'aa keessatti Itiyoophiyaatti namootni dhibee koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii baran miliquun yaaddoo uumaa jiraachuu kanaan wal qabatee immoo to'annaan dhibee kana isaan harkaa ba'uu akka danda'u ministeerri fayyaa ibsu. Nu harkaa baanaan ammoo biyya keenya kana keessatti to'achuun rakkoo guddaadha. Keessattuu hawaasni dagataa deema taanaan to'annoo keenya ala ta'a sodaa jedhu qabna. Magaala Finfinneetti daa'imman 101 gudeedamuus isinitti himna. Oduu biraan lixa Oromiyaatti humnoota maqaa abbaa torbeen namoota ajjeesan to'atamu. Kan raawwatan, kan qindeessanii fi qooda kan keessatti fudhatan tarkaanfiin to'annaa seeratti dhiyeessuuf seeraan adabsiisuuf. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isinitti himu Zalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin namootni koronaa vaayirasiin irratti argamuu erga beekanii dhokatan facaatii vaayirasichaaf yaaddoo guddaa nutti uumaa jiru jedhan hoogganaa ittaanaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjii Abdannaa. Irra caalaan namoota haala kanaan dhabamanii konkolaachistoota Jibuutii irraa deddeebi'an ta'us himaniiru. konkolaachistoota Jibuutii irraa dhufan naannoo Makaaraa irratti ለምሳሌ ከጅቡቲ ለሚመጡ ሹፌሮች መተሃራ ከተማ ላይ ናሙናቸው ተወስዶ ምርመራ ይደረጋል። ናሙና ከተወሰደ በኋላ konkolaachistoota Jibuutii irraa dhufan naannoo Makaaraa irratti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya doongora uumameef dhiifamaa singaafannaa dhimma ittaanuu koronaa vaayirasii wal qabatee jirutti haaceenu ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa facaatii koronaa vaayirasii yeroo ammaa dabalaa jiraachuun akka yaadda ibseera. Guyyaa har'aa Itiyoophiyaa keessatti namoota 150 irratti vaayirasicha kan argame yoo ta'u haga ammaatti namootni 1636 ta'an biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamaniiru. Ji'oota lamaan dura wayita vaayirasichi nama jalqabaa irratti argameen wal biraa qabamee wayita ilaalamu torbeewwan lamaan darban keessa baay'inni namoota qabamanii harka 300 oliin dabaleera jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa sababii lakkoofsi kun dabalee fi yaaddoo jiru akkanaan ibsan. ይሄ በሽታ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ሲገባ በጣም በህብረተሰቡ ወይታ ዲቤን ኩን ገረ ቢየ ኬና ሲኑ ደመቂኒ ሐዋሳ ጉዳ ቱሬ ናሱኒስ ዋን ቱሬፍ ኡመን ነው ፈገኖ ረቲ ጥየፈታ ቱሬ የሮ ምራሰ ቦደገሩ ኡመን አኩመ ዱራቲ ሶቾው ኤገል እዶ ነሞን ይተዱማተን ተርገሙ መነቱሩ ዲሱ ወልገይወን ገገሱ የሮ አያና ወልገው በከወና መንቲ ተዱማቱ ፊ ገጅበ ከሰቲ ባያቱን አኩመ ዱሪቲ ሙላታ ጅር ሉቲ ያሊ ዲቤ ከነረቲ ጥየፈኔ ሆጀኑስ ሐዋስ ነው ፈገኖ ጭብሱታናን ሐማቹን ሳዋን ኦልዳ ኮሮና ቫይረሲን ደረን ደበላ አካዴሙ ከን ጎደ ሰከና ገሩ አምስታናን ሐዋስኒ ጎርሰው ገይ ፈያ ደገሄ ዮ ኦፍ የገኖ ጭምሴ ዲቤ ከነቱ አቱን ደንዳም ጉያ ከሌሳ ሆጅቶትኒ ፈያ 65 ኮሮና ቫይረሲን ቀበሙ ኢትዮጵያን ቤክስቴ ቱሬ ከናፈሞ ሰበቢ ጉዳን ሀንቀና ሜሻሌ ኦፍ የገኖ ፊ ኦፍ ደገና ኦጌይ ፈያቲ ጀዳን ዶክተር ሊያን ትልቁ ስራ ይሄን ለመቆጣጠርም ግብአቶችን አስፈላጊ ግብአቶችን የማሟላት ተለይደሞ ወደና ዲቤ ከነቱ አቱፍ ሆጂ ጉዳ ከንቱሬ ሜሻሌው ፈገኖ ሆጀቶ ተፈያፍ ጉቱ ቱር ገሩ ዲቤን ኩን ተሰኑ ሙደቱ ሳራ ከንከይ ሆጀቶ ታፍ ሜሻሌን ጉተሙ እንደንዴን ቃምኒ ሞቱማ ፊ ዳብሌን ገርጋርሳ ሜሻሌው ፈገኖ ጉቱፍ ያለኒስ ገሩ ሆጀቶኒ ሄዱ ዋንታኒፍ ሆልንገነ ረኮን ጅሩ ሀንቂና ሜሻሌ ቆፈሚቲ ሆጀቶኒስ በካ ሆጀቶ ፈገኖ ጎዱ ቀቡ ነመ ዲበመ ያሉ ዋንቴፍ ትቱቃራ ኦፍ ቁሰቱ ቀቡ ፈገኘ ሳኒ የገቱን ሆጀቹ ቀቡ አማስ ዲማ ከነረት ጥየፈነ ሆጀን በካ ሆጀቶኒ ፈያ ኬስ ሆጀተን ነገኙማን ሳኒ ኤገሙ ቀቡ ማህበራቱን ከተቋማቱን ከትልልሮችም ጋር ትኩረት ተሰጥቶት ለመስራት እየተሞከረ ነው። ይሄንን ለመከላከል ሐላ አመጅሩን የወጥፉፌ ፈጫቲን ቫይረስቻ ኑርካ ባ ያዶ ጀዱ ቀምና ከንጀረን ዶክተር ሊያን ሐዋስ ብረት ደገና ፈረንጭጩን ጅራሞ ዳራኑ ነው ያደሰረ ጀረን ለዚህ አሁንም ያለው አንደኛ እንደ ሀገር መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ ይሄንን ለመከላከል ኮሚቴ አከብያት ሚኒስተር ሙሜራ ኤገሌ ቃሞሌ ሞቱማ ጥየፈኖ ከነኒ ዲቤ ከነ ኢትሶረት ሆጀታ ጅሩ ሞቱማ ቆፎሶንታን ሐዋስ ኒስተ ዳብሌን ደገርቶታስ ቅንዶሚናን ሆጀታ ጅሩ ኩንዮ ጭሜ ኢትፉ ፈጨራ ጉዳዳ ወንቲ ጉዳነሞ ሁበኖ ሐዋሳቲ አዳባሰኒ ቱርሲሱ ፊ ዱርሰኒ ኢትሱን አድ ዮ ዱርሲኔ ህን ኢትስኑቴ ኑሃርካ በሁመለ ኑሃርካ ባና ነሞ ቢያ ኬነ ከነ ከሰቲ ቶአቹን ረኮ ጉዳዳ ከሰቱ ሐዋስኒ ደገታ ዲታናን ቶአኖ ኬነ አለታ ሶዳ ጀዱ ቀም ወጣ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ይሄ መዘናጋቱን ከቀጠለ ለመቆጣጠር በጣም ከባድ ያደርገዋል።
Namootni koronaa vaayirasiin irratti argamu erga beekanii dhokatanii facaatii vaayirasichaaf yaaddoo guddaa nutti uumaa jiru jedhan hoogganaa ittaanaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjii Abdanna. Inni guddaan kan hojii wal qabate keessumaa akkuma filadhe namoota saaxilamoo keessaa tokko konkolaachistoota amma Jibuutii irraa dhufan naannoo Makaaraa irratti sammuu irraa fuudhanii qorannoon gaggeeffamaa jiranii. Namooti kun erga sammuu irraa fuudhamee guyyaa yoo dadhabee sa'aatii 24 booddee baay'ee kanaanatti guyyaa lama faaroon itti jira yoo sammuu baasee fuudhan. Kan hojii wal qabatee erga sammuu yeroo sammuu fuudhamu tokko kan guutamu maqaan isaanii akeekisaa itti galmaa bilbila isaanii qabataman kana booddee erga dhaabbati qoratu sun bu'aa qorannoo isaanii nu beeksisee namoota dhibee keessatti argaman bilbilaan fi namoota kana irratti hojjetan garee faanadhiisaan jiran bira garee faanadhiisaa kanarra namooti bilbilanii bittin jechuudha. Bilbilanii yeroo itti himan jalqaba irratti hin kaasanii iddoo akkasitti sammuu dalaatteetta gaafa akkasii iddoo akkasii dhattee kanamee itti nama namoota dhibeen kun akkasii irratti argameera yeroo itti himamu yeroo waliin jiraatu namoota silkii cufatee jira tokko iddoo hojii dhaabbatee jira ogeessi dhufeessi fuudha jennee irratti meettama sanatti leegaan tokko garuu erga odeeffannoo fudhatee silkii cufeetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf siitaasuudhaan shufeerota warra Jibuutii kana deddeebi'an yeroo darbe Makaaraa irratti qorannoon gaggeeffame nama gara nama 8 badanii turan jechuudha. Nama 8 badan keessaa yeroo bilbiluuf tokko Maqaleen jiraatu hin jedhee tokko immoo Shireen jiraate tokko immoo asitti jiruun akkan ta'e gaddalleetti ta'ee deeman hin jedhaa ture jechuudha. Namooti kun torbee tokko booddee qaban namni Shireen jiraate dirree dawaatti inni qabame dhimma siila kan ta'e jiraate immoo as kun as gorii shawaa kibba lixaatti kan qabame jira. Kana wajjin wal qabatee rakkoo guddaa jira jira. Kun qaamolee Nageenya poolisii wajjin teelee wajjin ta'an barbaaduudhaan dhiibbaachuudhaan lafataan jiranitti qaqqabaman qaqqabeeti kan qabame kana wajjin rakkoo guddaatu jira jechuudhaan iddoo tokko immoo dhaabbatni fayyaa odeeffannoo sirrii galmeessuu dadhabuudhaan keessumaa hospitaalota naannoo Finfinnee dhuunfaa baay'ee keessatti namooti kanatti yaalaman deebiitii ta'aa jiru jechuudha. Isaan kun namoota irraa yeroo sammuu fuudhamu eessarraa akka dhufan bilbila isaanii maqaa sirrii qabachuu dadhabuun rakkoo mataa isaa danda'een qaban inni guddaan garuu namooti ergatti himame booddee dhimma kanarratti dafanii itti dadhabuudhaan miliquun adda addaa baay'ee rakkoo uumaa jira jechuudha. Waan kun dhibee kana babal'isuu keessatti gahee guddaan bahu jettanii yaaddu? Amma kan agarsiisaa jiru kanuma jechuudha. Dhibeen kun guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira. Kan inni dabalu keessaa tokko sadarkaa hawaasatti akka tatamsoo kan godhu namoota akkasiidha jechuudha. Namooti kun makiina gurguddaa warra oofan keessumaa sadarkaa makiinota dhaabaniiti naannoo maatii hin deeman geejjiba uummataatiin jechuudha. Taaksiidhaan ta'uu danda'a, baasiin ta'uu danda'a. Yeroo deeman kana keessatti walumatti namoota baay'ee faaluu hin danda'u jechuudha. Iddoo tokkotti aanaa godina iddoo adda addaa deemuun hin jira jechuudha. Asuma yeroo darbe tokko Amaara keessa asii makiinaa Sidaamii amma Dibira Maarkositti kan inni qabame jira. Amma kanatti geejjibaan kan inni deemu. Kanaaf inni kun dhibee kana babal'isuu keessatti rakkoo guddaa ta'e kan jiru tokko jedhama. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaabseen isinitti hima. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Baambaasitti wal dhabdee qaama nageenyaa fi jiraattota gidduutti uumameen lubbuun namoota 3 darbu waajjirri poolisii aanichaa wabeeffachuun biiroon dhimmoota koominikeeshinii aanichaa beekse. Qaamni nageenyaa sababa weerara koronaa vaayirasii labsii yeroo muddamaa darbee kabachiisaa yeroo jiranitti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota dhuunfaa 3 darbuun 3 ammoo madaa'aniiru. Lafti bishaan hidha haaromsaa Itoophiyaa irraa kuufamu hektaarri 1,000 ta'uu qulqulleeffamuu torban dhufu eegala pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadilii Hassan hojii lafichaa qopheessuu meetek eegalee turu qulqullina hin qabu ture jedhanii amma dargaggoonni 300 hojii kanaaf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Koreen giddu galeessaa saba qimaantii fi paartiin Dimokiraatawaa qimaanti gabaasni Amnesty International sarbama mirga namoomaa saba qimaantii ilaalchisee baase miidhaa dhaqqabe guutummaan kan ibsu miti jedhe. Dubbii himaan paartichaa luba Yirgaa Tashaagar gabaasichi ajaja mootummaan gochaa duguggaa sanyii nurratti raawwatan hin agarsiisne jedhan. Dhimma ittaantu ceenu ji'oota 2 darbanitti Finfinnee keessatti daa'imman 101 gudeedamu hooggantuun itti aantu biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii magaalaa Finfinnee
aadde wuddee teessoo BBCtti himan. Miidhaan daa'imman irratti dhaqqabee kun miidiyaalee hawaasaa dabalatee kallattii garaagaraan uummata biratti rifaatuu fi yaaddoo uumeera. Aadde wuddeen yakkoota gudeeddii raawwataman keessaa tokko miseensota maatii daa'immaniitiin ta'uunsa dhimmicha caalmaatti yaaddessaa taasiseera jedhan. Dubartootni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'ee fi gudeeddiin akkasumas miidhaan qaamaa fi xiinsammuu irratti raawwatame 51 galmaa'uu isaanis aadde wuddeen BBCtti himaniiru. Gama biraan miidhaa manatti miseensota maatiin dhaqqabu kana ittisuuf hojjechaa akka jiran kan himan ministeerri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa aadde Filsen Abdullahi namootni miidhaa dhaqqabsiisan weerara koronaa vaayirasiin manni murtii cufamuu akka carraatti fayyadamaa jiru jedhan. Akka biyyaatti seerri dhimma kana ilaalus akka hin jirre BBCtti himaniiru. ዶሜስቲክ ቫዮለንስ የተመለከተ ህግ በሀገራችን የለም። ሚidhaa mana keessatti dhaqqabu ilaalchisee seerri taa'eeru biyya keenya keessa hin jiru. Biyyoota guddatan dhiisnee biyyoota Afrikaa osoo ilaallee Ruwaandaan illee seera miidhaa mana keessatti dhaqqabu kan ilaallatu qabdi. Biyya keenya immoo hin jiru. Poolisiin biyya keenyaa jiru waggoota baay'ee kan turedha. Waggoota 30 kan caaluuf seerri haaraan baheeru hin jiru. Amma seerri akka bahu kan gargaaru miidhaan manatti dhaqqabu yookiin domestic violence irratti qorannoo gaggeessaa jira. Kan biraa immoo humna hojjettoota hawaasaa cimsuu irratti hojjetaa jira. Ministeerri kun kan daa'immanii, dargaggootaa fi dubartootaati. Ministeera dhimma maatii miti. Amma garuu dhimmi maatiis akka keessa galu gooneerra. Manneen murtii waliinis hojjetaa jirra. Ammas manni murtii cufamuu hordofee akka carratti fudhatanii namoonni akka hojjetan jiru. Kanaaf dhimma kana qofatti addatti banamanii akka hojjetan godhaa jira. ከፈቱና ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረግን ነው። Kan xumuraatiin koomishiniin poolisii Oromiyaa humnoota lixa Oromiyaa fi iddoon garaa garaatti yakka ajjeechaa fi saamicha irratti bobba'an 48 to'achuu biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hime. Ibsi karaa biirichaa bahe maqaa abbaa torbeetiin humnootni godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Naqamtee fi Buraayyuutti lubbuu namaa galaafachaa turan sakatta'insa taasifameen to'atamaniiru jedhan. Obbo Geetaalchoo Baalchaa dubbiseera. Humnoonni maqaa abbaa torbeetiin of moggaasanii gochaa shororkeessummaa magaalaa keessatti raawwatanii fi ajjeechaa dhaabbata mootummaa fi namoota yaada isaaniitiin faallaa ta'an raawwatan tarkaanfiin akka fudhatamu irra deddeebi'ee mootummaan ibsa kennee jira. Tarkaanfii fudhatamu kana keessaa tokko namoonni gocha kana karaa kallattiitiin qindeessuutiin qooda keessatti fudhatanii fi namoonni gocha kana keessatti hirmaatan ajjeechaa keessattis qooda fudhatan tarkaanfiin akka fudhatamu uummannis akka saaxilu waamichi godhamee jira. Poolisiin Oromiyaas humna isaa guutummaatti qindeessee gocha kana saaxiluu fi seeratti dhiyeessuu fi irratti hojjechaati kan inni ture. Haala qabatamaa amma jiruunis bakkeewwan garaagaraatti namoota gocha kana raawwatan magaalaa Buraayyuu dabalatee kan raawwatan kan qindeessanii fi qooda kan keessatti fudhatan tarkaanfiin to'annaa seeratti dhiyeessuuf seeraan adabsiisuuf deemamu cimnaan itti fufeeti kan jiru jechuudha akka naannoo keenyaatti. Lakkoofsaatiin namoota amma to'annoo jala jiran ni beektu? Lakkoofsa isaa poolisii irraa argachuu dandeessu. Gochaan kun gochaa diinummaa uummata irratti raawwatamaa jirudha. Namni yaada qabu yaada isaa karaa barbaadeen ibsachuu bakka danda'utti namni gara ajjeechaatti gara humna suukkanneessuutti adeemuun mo'atamuudha. Kanaaf humnoonni kana godhan seeraan adabamuutu isaan irra jiraata. Tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba jedhamee karaa mootummaatiin xiyyeeffannaan kennamee deemamaati jira. Poolisiin yeroo yerootti hawaasaaf beeksisaa jira. Har'as ibsaa kennee jira namoota gocha kana raawwatan lakkoofsa isaaniitii fi dubbiin kun badii biyya keessatti raawwatamaa jiru. Dhaloonni dhaloota irratti walii isaa irratti raawwatamaa jiru waan ta'eef gocha dhaabsisuun kan danda'amu akkuma kaleessaa uummanni Oromoo daangaan gadaangaatti gocha kana balaaleffachuu qaba. Humnoota gocha kana keessatti qooda fudhatanis tarkaanfii seeraa akka fudhatamuuf namni hundumtuu akka qabatamu. Yoo badii qabaate namni kamuu hooggansa mootummaa ta'uu caasaan mootummaa sadarkaadhaan jiru badii raawwate badii raawwate akka isaatiin seeraan gaafatamuu qaba malee adabbiin namni lafumaa ka'ee ajjeechaadhaa fi qaama hir'isuu raawwatu kun balaaleffatamuu qaba. Kana balaaleffachuuf immoo ragaa qabatamaa uummataaf dhiyeessuun barbaachisaa waan ta'eef gochaa sana ragaadhaan deeggaranii bakka inni itti raawwatamee fi qaama raawwate jedhamu uummataaf ifoomsuun isaa jalqabamee jira. Hayyee kun ragaa guutuu wajjiniitiin uummataaf akka ibsamu eegama jechuudha. Ragaa guutuunsaa namni ragaan irratti hin jirre namni to'atamee jiru ragaan irratti guutuu irratti sassaabamee jira. Gocha inni raawwate wajjiniin namootni sun ragaa isaanii poolisiin of harkaa qabu qofaa otoo hin taane ragaa ofuma isaaniitii raawwatame sanaan gocha sana saaxiluutiin seeratti dhiyeessuutiif sagalee isaaniitiinis gocha sana raawwachuu isaanii kan dhugoomsaa jiran akka ta'an jechuudha. Warroonni to'annaa jala oolan mana murtiittis deemanii sanaan mootummaan hordoffii godhee humnoota kana wajjiniin jiran hundayyuu seeratti dhiyeessuudhaaf uummataafis yeroo yerootti foomsaa.
Bogeetaachoo Baalchaatti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaati kan dhageenye haga ammaatti lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa keessatti qofa namootni 212 kan ta'an miidhamuu isaaniis ibseera. Gabaasichi magaalaa Saayyoo keessatti namoonni 114 humna kanaan ajjeefamaniirus jedhan. Kaleessa poolisiin tokko magaalaa Naqamteetti ajjeefamuun tokko madaa'uun isaanii ni yaadatama. Sagantaa irraa xumurreeti kan jirru kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qopheessaan Hamzaa Huseen ture kan isiniif dhiyeesse Anzaalaa Damtaaddisaati. Halkan gaarii. Yeah.